السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نجي عن دفتان سينا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى نجي عن دفت أستاذ خالد. بقى نويد أستاذ خالد خليلي انترفيو واي أفضاك بين دكتور شيخ محمد رشاد انترفيو واي سارة وان بيت تكونوا في كودي تورتي الراس ولدت جيبني جرا برو جوار محمد فيسبوك إشارتي ما تنسسن جوار محمد برو أرميا رايتي إرجمه أكو مجرد تفوده كوبي بيست جوديجو برو سن دعونغري برو سن كيسة جرو أكان نمو بدته مكا هايلي فيداتي مني برمساتكو بنمي من برمسا سني مكا هايلي فيداتي كم بنمي خنا هايلي فيدا أباكو بيجاني إرتب الرئيسة تقول جرو خنا تقول جدا مالي في هايلي فيدا أباكو بيتي وتنيجتشو مالي في هايلي فيدا برق بسجل ترباتمي أفر كوبي تالياني إرّا بوجه كوبي سان بربادان ترّيجرو أرجعتو من دندينه وان جرتولة نتين فكات يو جراتله شرافك أوارمته ونمي إنجاف تيسو جرو دكتور محمد رشاد عبد الله برق بسجل تمي جاه كوبي لاتيني إرّا بوجه لا جراغرما جدّو هايلي فيدا برق بسجل ترباتمي أفر دكتور محمد رشاد عبد الله برق بسجل تمي جاه كوبي لاتيني الرابط أما كيف فيدنا تدخل كل سجل جاتمي سجل متي جاتمي شنيرة أوكي تأمنتي كيف فيدنا جرو كوبي دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله بريسة تناجت كان دلوني أما كيف بريسة جرو كان من برمسا أورميا غوتو كيست إتين برچا جران كوبي دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله تيجت هايلي فيدالين كوبي تنكيست كودني كبا غرو هايلي فيدا كوبي تالياني رابطه غابسن برق سنل ترباته بي افر كيست كوبي تالياني رابطه ورودا برو جوار محمد بري سن رتي برو سن نموت هدو دلل سيفته جرتي نموتا غريس غمچفتee jirti warroota yeroo hedduu qubee seenaa doktor Muhammad Rashad Abdullah dhawsuu barbaadan yeroo hedduu seenaa sheekota seenaa hayyoonni sheekonni islaamaa sheekonni oromoo dalagan yeroo hedduu warroota dhawsuu barbaadutu jira jechuudha yeroo hedduu warroota yeroo seenaa دكتور محمد رشاد عبد الله خوفي سينان شيخ بكري سفلو يرو خو إسان تسفير قرآناتي إسان كان يرتب وجهة القرآن ملأ
إسان خلي رتّه هجّة قرآن هي هو رتّ ملء قرآن تفسير رتّه هجّة ملء أفان أورمو رتّ سينا هي كبني والرجاني تجرا والريرو هدو شيخوتين ورّاك دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله ورّاك شيخ بغري سبلو هيوني شيخوتا كنين كوبي رتّيس واحد رتّ ورّي هجّة كبسو أورمو رتّيس ورّوني هجّة ورّاك أودا خيسا هي كبو جي دبتو تجرا يرو هدو جت warroota waan kana irratti gaffageenyaan hojjetutu jira akka beekaan gulumaa dhibbaa dhibbatti gabbahee maal jee hawaasa duratti gabbahee qubee ammayyaa abbaan qubee afaan oromoo mana keenya duubatti dhalatee jee meelaal yeroo gartee nuti gabbaanee seenaa jiru dhugaa jirtu yeroo dubbanne Oromoon tokko Oromoo adda jiiguu deemtanii Oromoo adda jiiginaa Oromoo adda facaasinaa nuun jaan yeroo nuti dhugaan jirtu kanaa miti kanaatu dhugaa gisee jenne hundinuu Oromoodhaa hojjete hundinuu Oromoodhaa jaan mee Dr. Ustaad Khalid Muhammad Rashad mee waan beekan gulumaa jeesaniin yeroo tokko asirratti ol baasa. Ni dhagama. Ni dhagama. Yeroo gartee nuti lakkii dhugaan jirtu sadii jenni mee waan kana irratti maal jettati Ustaad Khalid? Yaa bilanki duraan dursee osoo Ustaad Khalid hin dubbannee duratti kabajamtootaa fi hordoftoota feesbuuka kiyyaa kan na waliin jiru kaniin afeeree waliin dubbachaa jiru Khalid ilma hayyuu keenya abbaa qubee afaan Oromoo ilma Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee fi Ustaad Khalid mee waan kanarraa maal jetta seenaan Dr. Muhammad Rashad Abdullee qubee irratti qabu maali mee dhugaa jirtu ummata Oromootiif ibsime. Amma dhugaa yoo dubbanne seenaan hin baddu. Seenaan hin baddu namni bidaa jiru seenaan hin baddu laakiin nootu dhoosu jirraa warra harariitu dhoosu jiraa sinin jaa. Okay, mee Ustaad Khalid gaafa sana Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee bara meeqa keessa kan qubee kana uuman qubee afaan Oromoo kana kan bocan Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee bara meeqa keessa walitti dhufeenya qabanii Haayilee Fiidaa fi Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee walitti dhufeenya qabanii mee kana akkamitti ibsita? لا خضران سيفتا خضران نقافة سيفتا قان امبني خضراني أما قبه أمة خيسة النوتي عقوبة باسي دكتور فيت مالي جيمتي حيلي فيت جيمتي نمتي خني نبيخ أكن قافت منه أكن نمن maal bakana jetta eenyu hagaafatu jiru namni yoo gaafata namni hagaafatu moo jiraate ni sodaata laakiin namni kun sodaan qabu wanni sodaatin qabne namaatu jirre namaatu hagaafatu jiru yoonisinin jaa gartee nama aangoo qabu nama sadarkaan guddaa qabu waan kan namichi kun bakka seeratti geessanii seeratti akka seerati irraa fudhatan kuni dirqamaadha seera geessanii abbaa qubeen beekamaadha kuni karaa seeratti irraa fudhanna laakiin namaatu hin jirre namaatu waan kana hordofu hin jiru ni sodaatanii warra harargee keenya waan kana hin beekanii laakiin yoo rabbi jee seerattiin ittiin geessan namni waan kana jiru akka guyyaa seera gartee bakka seerattiin irraa fudhadha yoo rabbi jee akkanan jaa namichi gabbahee abbaa qubee oromiyaan abbaa kana jee Dr. Hailee Fiitaan
بكما سينان إسا بكم تودا سينان وان إني هجته بكم تودا لكن واني قبين شيخ دكتور هايلين في قبين شيخ أخي الله يرحمه دكتور شيخ محمد شرف عبد الليثي قبين جهات والنبا قبين جهانتو قبين ددتشاتي قبين دتشاني وسننجي قبين لا عيلن قبو قبين عيلي خيسن جرو لا غا انجرو نيا انجرو شا انجرو داغا چابا نياچو لال جهان خو خن خيستي قبين دكتور هيل خيسن قبو لكن والقي هندنو قبي جان خن خيسن جرون جا لكن دكتور هيل تتابت كودي جرا نمني يو تتابت اجرين ارغتا عنغتي كيو تاتي اجرين سا شينا سا بليسون بربانو لكن نمني خبر ليسو نمني خجل جرو خنا را دبتو نمني خجو دكتور هيلتو مقايت بربادو في وهي برباد نمهدو جرا وان مقايساتي الرانياتو بربادني نمهدو جرا مقانسا نياتون لكن نتي سينان دكتور هيلي حقون في خنا بربانو نمشي تتافتو كده أباخي درانا كان جي وان نمي دلغتي أرغتا أنقم إني دلغتي أرغتا يو دبراش نتم دلغي دبراش نتم أرغتا نمن عكفا فتناتي بك فتنان يو نما وان سيغافة ديبستي دبرا دبا فرطا يو وان سيغافة ديبي فني دبراش نتم أرغتا أنقم ديبستي أرغتا لكن دوشون سينا هايلن دوشون بربانو في سينا دكتور محمد شعب دوشون بربانو ولتي توكما إسان لكن قبين أما بيتي دلغمتو قبيتا ميجتي قبيتا برنوتاتي قبيتا من منجستي قبيتا واني تبريفا واني تيامم نمي تيامم نم مقا تبريفمو مقان قبيت الشيخ محمد عبد الليث اوكي كان جاش اوكي شيخ خالد وان كان يفهم يقولوا في الدوغله تومي ابانك برمي كيسا كان كبي اومي دكتور هايلي فيدا هو برمي كيسا إشان كان ولد فني هجتمو نموني تقدكم مال جان دكتور هايلي فيدا في شيخ محمد رشاد عبد الله ولد فودان حجتني نموني غريم مال جاني لك هاي لك دادا بيجر مكيستي كان كوبه بوجه دكتور محمد رشاد كان كوبه بوجه يوخين كان كوبه اومه سوماليا غيسا مقدسو غيسا جان مي خنا اتي دوغان جيتو كمي متافيش اما كتاب فرافان ورما غافا باخي خانا قبيتنا جمرو كما دب سغل جاتمي شنرا جاتمي سدير جمري بريسو غرتي من ستي تاي انا غافسن امت لمن جرا غافسن انتك كدا اكا بريسو تري هنگا امت لمن سدير رافودت امت لمن رافودت وان خانا سريسو قبين سريسو سنبودا أمتا تبهي قبيتنا قباجي قبين كما لبا سقل جاتمي شنتي قبيت هرمون اتبهي قبيتنا قبا لازم خنا قبيتنا براتشو قبنا نتي لاتي أفان أمارا خنم فينو أفان خينيتي برسنا نما هدوت رافودتين جاتم شنرا دكتور هايلة في أباخيتي ولم بيخن انسى أنا كان نتنهمني بيخو يسا نتنهمني ولم بيخن قرتي نمني وري درسان دران وري بيجرن قابسن درسان انفرن شيخوتا جان شيخوتا لكن الحمد لله باخي مقا شيخا في مقا أبا سينا في مقا من دون تولتي قبيه
أفان هيو أفاني هيو أمنتي تهي الحمد لله قالني خربيتي أنا كان جا لكن هي اللي في أباغي والمبيخن والبيخن إيه غاري لا غرو أكا وسايتي لي أدى جارتي ببنتي أكا سينارتي جرتي شيخ بغري سبلو كوبي اللي بوجه كوبي براد سان تسني إتينا ما واني خانمني واني جيبو غرو كان دكتور محمد رشاد عبد الله واني ترتي ألو نمرة indagamu أمني دقما indagama ندقما يا أما Ustaz Khalid ندقا اوكي مي دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله كوبي بري إني خيسة باسيبني بري هاي لفيدا كوبي خنا بوتن هنقم تكول تبامي أتي جاتمي شني في ترباتم ميغا جت هنقا متى تربن سا إيه لا أكا قرتي ويب سايت أدى رجروتي شيخ محمد رشاد عبد الله برق سجل تمي جهات برق سجل لكي جاتمي سجل إيه برق سجل جاتمي سجل هركان كان برئيسه إيه هركان كان برئيسه أما برق سجل ترباتمي جهات متنسون خانه قالوا متنسون إسا رجاليه الجود ملسه متنسى لما فاقوني لما فارا لما فا سدتمي جهة لما فا ترباتمي جهة هجين دكتور هايلي في أبي دكتور محمد رشاد هجتان لمانو هجي سلبان في جاف سنتي دكتور محمد كتابة فرع فان أرمو خيستي جاف سن كتابة فرع فان أرمو خيستي كان دكتور شيخ محمد رشاد سوماليا رتب الرئيسي جرى بيجتينيا خن سيلي فرعتان خن جرتي أكا ومن يتنبرئ فرطة ماركة خدوا دكتور الشيخ محمد رشاد عبد الله قالوا خان هاي لي دادا مكينان برو ساني بريش وجرتو جان كاب سنتي مكينان لكن انجرتو متي انجرتو متي ندقا خناب خناب دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله قلنا من ذي كمته أكستي غربي سوماليا ديمني محمد رشاد عبد الله ولي من قلنا مني يسولي هاسوني دكتور محمد رشاد فرتني كوبي خنرتي أكف هي دمن كوبي كناك وأني تامرت يسجل كنوا هنكم تكرر لكن إنسان متي خدو في أوغانا خبيرون أو لفي سومالي دفيسة سدتمي أتي ترباتمي شنيا كنا ترباتمي تربة أوغانا بيرون خا أو لفي دفي ديما في إن ديما جاما في دكتور غلاسة ولا دكتور غلاسة أكنا سه إنسان تدفني أباقي وجتاني قبين قرين خوال لبني قرين خاطا حرفي طا خني طا قرتي درانتي شانتي ختمني طا قرتي أفان أرمتي طا جامع إنسان درانتي حرف التاء تا ختم قبيتاتي إنسان تلف مهيلي ولنقر إنسان أوغنا خب بيرو أولفي خاصومالتي ديما في دكتور جلاسن سيغايو خان
maqaan isaa amma galaasa yoogaa beeku waan kana akka isaantu dhufee suudaan irraa dhufanii kitaaba kana fudhachuu barbaannaa qubee tana sirreessuun qubee xaa'tuni fi qubee biraa jirtii ta sirreessinee ummatatti itti baafna sirreessanii 1980tti sirreessanii san booda fuudhanii karaa suudaanii deeman agartee isaantu dhufe hoogganaa kabbiiroon oolee fi kan Somaalee keessatti diimaa fi Diktoor Galaasan akkanan se'a diimaa yoo feetan amma ni jiran se'a ni jiran akkanan dhaga'e Ameerikaa jira gaafachuu dandeessanii namni amma yoo jiraate 1980tti dhufanii qubeen sirraa fudhachuu barbaannaa ummatatti geessuu barbaannaa walta'anii gaafsan wajjin teeme wajjin jira gaafsan akkana jaanii ana akkanan jaashe amma Dr. Haile waliin agarrine abbaa kee والقبن قبل يجوا ونقر ونبيخن دكتور محمد رشاد عبد الله كتابة قراء فانا رموز كيستي برق مسجل جاتا مسجل كيسة درا هركام بري فميتي جنة لما بودا يرو دراتي متن فمي نمي أنا بري شيخ محمد رشاد عبد الله كوبي أفانا رمو بفا الركب كان شيخ محمد رشاد عبد الله اتيابا كوني دوغا غرتي سينا نمي تكل جسو سندن ديني اتيسي دو اندن ديني غرو كوبي هاي لبيغا بركو يوخان بلا ملتولي غري غبار رقم دي يرو سن مكينان كوبي سن برئيسو ندبن مكينا يرو سن جرتو تكوبي انجليزي كفا كوبين أما اتفاقية ما جبرو كوبين دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله كتابة قرى أفان أورمو بريساني سني كنافو أبان كوبين أفان أورمو دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله جتو أبان كوبين أفان أورمو دكتور شيخ محمد رشاد عبد الله تهجتو namoota shira oofuu barbaadaniitu jira namoota seenaa jallisuu barbaadaniitu jira namoota yeroo hedduu websaayitii adda addaa irratti barreessuudhaan viidiyoodhaan gabbahanii meediyaa ONN meediyaa kijibaa irratti meediyaa olola malee kijiba malee waan takka dhugaa takka dubbanne irratti bahuudhaan abbaan qubee afaan Oromoo Dr. Haile Fidaati warra jedhee yeroo hedduu qabsaa'utu jira warroota yeroo seenaa Dr. Sheikh Mahmud Rashad Abdullee ka'u yeroo seenaa Sheikh Barri Sabaloo ka'u yeroo seenaan sheekotaa ka'u isaan lakki afaan Oromoo irratti miti kan dalagan isaan quraana tafsiira irratti dalagan isaan quraana irratti hojjetan isaan qubee fi afaan Oromoo keessaa bahee takka qooda takka hin qabu warra jedhutu jira warra akka beekaan gulumaa kana faadha warra akka raajii guddataati afaan guuttatanii abbaan qubee afaan Oromoo Dr. Haile Fidaa torraju mee viidiyoo takka isiniin garsiisa viidiyoo takka mee mana keenya din argamiti hello mee kunoo
kunuuti akkuma argitan kana seenaa namaa waan tokko malee safuu tokko malee qaanyii tokko malee seenaa namaa awwaalanii biyyee irra garagalchanii abbaan qubee Dr. Hayilee Fiidaatii jechaa jira. Garuu ragaaleen hedduutu jira. Barruuleen gaafa sanii ni jiran. Kitaabonni adda addaa akkasumatti jiran. OBS illee waa'ee kanarratti dubbatee jira. TV biyya keessaa miidiyaaleen biyya keessaa illee waan kanarratti Dr. Muhammad Rashaad intervuu godhuudhaan Dr. Muhammad Rashaad Abdullee waliin haasa'uudhaan waan kana abbaan qubee afaan Oromoo akka Dr. Muhammad Rashaad Abdullee ta'e dubbatanii jiranii jechuudha. Warri akka beekaan gurmaa kunfaan waan tokko dhageeffadhaa wanni beekuu qabdan. Warri akka beekaan gurmaa kunfaan seenaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee awwaaluudhaaf dhowsuudhaaf seenaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee biyyee irra haruudhaan seenaa san awwaaluuf yeroo hedduu yaalii godhanii kanarratti milkaa'uu dadhabnaan as deebi'anii qubee Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee uume. Qubee Dr. Muhammad Rashaad Abdullee kalaqe biyya keessatti jijjiiruu irratti hojjetee jechuudha beekaan gulummaa. Qubee laagaamaa kan amma dura biyya keessaa hayyoonni hedduun warroonni akka Jawaar kun hundi irratti qabsaawanii qubee san bakkatti deebisan. Akkasitti qubee biraa irratti jijjiiree jechuudha. Shira isaan dalagan. Shira beekaan gulummaa fi warroonni isa waliin jiru. Ka akka Dr. Soloman Ungaashee, ka akka beekaan gulumaa misgaanuu gulumaa kun shirri isaan dalagan shira xiqqaa mitinii jechuudha. Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee irratti abbaa seenaa abbaa qubee afaan Oromoo kanarratti shirri isaan dalagan wanni isaan seenaa kana dhowsuudhaaf seenaa Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee dhowsuudhaaf wanni isaan hojjetan wanni isaan hanga ammaatti hojjechaa jiran waan laafaa mitinii jechuudha. Warroonni akka beekaan gulumaa Dr. Soloman Ungaashee kun waan kanarratti hojjetanii seenaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee kana awwaaluudhaaf yaalii hedduu taasisanii milkaa'uu dhabnaan qubee Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee uumee mana barumsaa Oromiyaa keessatti hanga ammaa ittiin barachaa jiran tan dhalataan Oromoo hundi amma ittiin barreessaa jiru tana warri akka beekaan gulumaa kunfaan qubee abbaa qubee Dr. Hayilee Fiidaa godhuun milkaa'uu dhabnaan qubee Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee uume tana jijjiiruu irratti hojjetee jechuudha. Garuu kunis hin milkoofneef qubee laagaamaa qubee dhiyoo tana biyya keessatti ittiin baratamuu qabaa jedhanii baasanii barattootaa fi hayyoonni Oromoo jalaa didan qubee tanaa jechuun qubeen san mee ilaala seenaa hayyoota keenyaa seenaa Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee seenaa sheekota qubee afaan Oromoo bocanii uumanii dhalootatti dabarsanii dhaloonni hanga ammaa ittiin barachaa jiru ittiin barreessaa jiru kana abbaa qubee sanii nama biraa godhuun milkaa'uu dadhabnaan qubuma kanaa biyya keessatti jijjiiruu irratti hojjetanii jechuudha. Qubee laagaamaa fidanii jechuudha. Kunillee hin milkoofneef garuu. Kun milkaa'uu dadhabnaan ammallee as deebi'anii mana barumsaa maqaa Hayilee Fiidaatiin mana barumsaa gad dhaabanii abbaan qubee afaan Oromoo Hayilee Fiidaatii jedhanii mata duree irratti abbaan qubee afaan Oromoo Hayilee Fiidaati jedhanii barruu Oromiyaa irraa Jawaaritti erganii jechuudha.
bakka kanatti Jawaar Mahammadiis dogongora qabuutu jira. Jawaar Mahammad hayyuu beekaa nama halkaniif guyyaa Oromoof hojjetu namaan ani hedduu dinqisiifadhu. Garuu dogongora jarri shira hayyoota keenya irratti yaadan kun itti ergan Jawaar Mahammad sirreessuu qaba. Dogongoree jira Jawaar Mahammad. Ilma namaa ta'ee kan hin dogongorre hin jiru bakka kanatti dogongoree jira. Dhugaadha barruu tana Oromiyaa irraa warroonni waan kana irratti hojjechaa turan warroonni seenaa Dr. Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee dhoosuu irratti hojjechaa turan barreessanii Jawaar Mahammad akka abbaan qubee Dr. Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee mata duree jiru irra barreessanii itti erganii jechuudha. Jawaar Mahammadis barruu akkuma jirtutti fuudhee fuula Facebook isaa irratti maxxansee jechuudha. Kun dogongora guddaadha. Maaliif abbaan qubee afaan Oromoo Dr. Hayilee Fiidaatii miti. Kanarratti ragaalee hedduutu jira. Abbaan qubee afaan Oromoo Dr. Sheikh Muhammad Rashaad. Kanaafuu Dr. Hayilee Fiidaa hayyoota qubee keessaa nama tokko jeeti mata dureen irratti barreessuu qaba Jawaar Mahammad. Jawaar Mahammad mata duree irratti hayyoota qubee afaan Oromoo keessaa nama tokko hayyoota qubee afaan Oromoo keessaa qooda qabu jeeti barreessuu qaba malee abbaa qubee afaan Oromoo Dr. Hayilee Fiidaa jee barreessuun dogongora guddaadha. Barreeffama Oromiyaa irraa itti ergan san Jawaar Mahammad idit godhuu qaba. Barreeffama san kaasee bakka abbaa qubee Dr. Hayilee Fiidaa juusan jijjiiruu qabaa jechuudha. Hayyuu qubee afaan Oromoo Dr. Hayilee Fiidaatti jijjiiruu qabu. Maaliif Hayilee Fiidaa qubee afaan Oromoo irratti abbaa miti. Dr. Ustaad Khalid niitoorkiitu si darbe natti fakkaata. Mee gaafiilee hedduun siif qaba. Hin geeffanne mee Ustaad Khalid mee yoo jiraatte barreessi. Ustaad Khalid mee barreessi. Ustaad Khalid siif ergeetiin jira. Dogongorri Jawaar Mahammad qabu barreeffama Oromiyaa irraa itti ergan san kan abbaa qubee Dr. Hayilee Fiidaa jedhu san kaasuu qaba. Idit godhee hayyoota qubee jee Dr. Muhammad Rashaadtu itti abbaadha. Kanarratti kanaan jira baga deebite sheekha keenya jaalatamaa fi kabajamaa Ustaad Khalid. Mee Ustaad Khalid dogongora uumame kana mee ati akkamitti ibsita akkamitti ilaalta mee? Ani kaniin jiru Dr. Hayilee Fiidaa akka yaada kiyyaatti Dr. Hayilee Fiidaa hayyoota qubeeti. Hayyoota qubee kana qooda irraa qaba Dr. Hayilee Fiidaa garuu itti abbaa miti. Abbaa qubee afaan Oromootii miti Dr. Hayilee Fiidaa. Garuu Dr. Hayilee Fiidaa qubee kana keessaa qooda qaba. Barruu Jawaar Mahammad Dr. Hayilee Fiidaa abbaa qubee afaan Oromoo jedhusan hayyuu afaan qubee afaan Oromoo irratti hojjetan keessaa nama tokko jee barreessuu qaba malee qubee kanatti abbaa godhuu hin qabu. Seenaa Dr. Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee awwaaluu jechuudha. Dr. Hayilee Fiidaa abbaa qubee jechuun seenaa Dr. Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee awwaaluu jechuudha. Mee kana akkamitti ilaalta Ustaad Khalid ati? Kana mee akkamitti deebifta? Alo. Ustaad Khalid. Ani wannin jiru.
بكتنا نمني عصو خننجن عدى بابا جو قبنا مال بيون انجت اما جواري نمبيخا اكا باخي جالته لكن وني اما جرجير ما خنا خفيده ان بينه جرجير ما عملوا في خنا بينه مال بجرجير مي لازم ميجتي باون دبتون درقمانا قرتي نتي نبينا جواري اما متي امتا خود شندورا امتا خود لما دورا كنيغا غاف اني كوميونيتي ورميا امريكا خيستي غافسن امتا خود سدين سا غافسن اباخيتي سن افيرا يعني كوميونيتي خينيا جبيسو في خانه سن رابر بان ناجان امتا خود سدي امتا خود شنن سا شافير نوجد أبتنا كان جوت رئيسا في نمون هدودا غافسن ربي جنن دمني لكن إنسان تو أفيره لا ونم برباد أما مالف جرجيرة مي وني تيرجم خوني أكم تيرجمي ودو أدم بافني أكم تدبرسا أكم دبرسا أدبابة شوقة لكن بكتنا وهي خيس جرا لكن نسمى شكي ده قرتي متي ونرى بربانو أكم يجت بهون وان نتيرجمي دبرسي أظن لا لدبرسي يوخان خن سري متي يوخان خن سري ده إرى بربانا قرتي دبت شوقة ميجتي أول به يوخان إنغونه نتي خرا سيرتي دبفنا خرا سيرتي الرافضنا توني وانتي كوميتي قرتي سينا نمتكو هاتون خوني سري متي خوني خرا سيرتي والقرة أما يومي جت بي أنا تو دغونغري وانتي أستي نتي إرغمي أنا متي هاجو يوخان الجنة إساتو متنسي إساتو دو جيران جان قرتي أما نمكي مخمخ سوف سنفيد يوفكيسو نمتكو يوواهاتي سيلو فين ميشان تحتم تتوني سيفيدي جيب خيت خايه حتى خن أما يو سيلو فين جيب خيت سي خايه أتلالو قبضة مال نمتشو خن مال ناخايه جيب خيتي لالو قبضة باقتي خن إساف دي خن خاينيو جو قبا قافتشو قبا لكن خاحتي خن فيدي جيب خيت سي خايه أقول سي خايه أتي فرتي دمتي قرتي تندبين مال فما ونين أنجوا كنا لازم الدبافة شوقبا جواري الدبافة شوقبا وني ترجمي وني فيسبوكي سا خايني الدبافة شوقبا جان يوخان خرا سيرتي والقرة أما يوم تاني بودا والقرة هنگا عمتا شنتمتي عمتا خداني عمتا ديدمتي عمتا بودا والقرة خني سينان تنحتون يعني وان جبدو ده سينحتون سينان لافتو متي أخا أباقي عمتا تربات متي لفيه حتون تني سري متنجا ميجتي أقبو أنا تدغونغري ونتي أرجمي أنا متي إن لالي هاجو ميجتي سجلي في صورة أمن يو إني بريسي أكم دران نمتي أرجي بريسي نمتي أرجي سنبو دورس أكنا تابو ونتوني بربانو سجلي في صورة
به دبته خنا الرابر بانا وانا نجو خنا هدو بلتو أستاذ خالد وانك همالي سيتي مكا هايلي في ذاتي مني برمسا توكو جرا ولا جات جارا من بيخا خنا أما جارا أما خنا جارا سيد أما لقى يا شيخ أبصر مدرسة جارون إنسان قوة إنسان وانسانيتي خين جامس مقانسة مقاسسون مقايسة مستشفى اسبتالة مقاسسون مقانسة خارتي مقاسسون مقانسة بكفد هوات مقاسن كوني درجة ثانيتي لكن نقم من مقانسة ملسون نفين أكا مقان ملسني مقان أباخيتي أكن مقان دكتور محمد عبد الله أكا قديم بوفني أكا إندوسيني بربانا مقان لمان برجراتني مقان مقاسم بكفدن قرتي أما نمتوكو سينا نمتوكو هاتون وني سري متي جل أما مدرسة جارو في هوسبيتال جارو في خرام مقاية مقاسس كوني بريد على ركن قبو لكن سينا هاتون تنركودا أنا كان جاي لغادا أكريات وان كان كم تلالا بروتنا mana barumsaa haayilee fiidaatiin moggaa fi oromiyaa irraatti ergan garuu jawaar mahammad dogongorri inni qabu barruu itti ergame kana mata duree abbaa qubee afaan oromoo jetti haayilee doktor haayilee fiidaa abbaa qubee afaan oromoo jetti bakki kun dogongora jawaar mahammadiis dogongora dogongora dhageessee absa kuni dogongora beekamaadha kuni dogongora beekamaadha wanna min rabar banu akka miijatti bawon dhugaadha kun dogongora namaatu in kheenye namaatu khaaye namaatu nawaji dalaw jira isaantu khaaye garte ma nimbeekha johari khobe isaan indalagu nimbeekha namaatu waji jira namaatu facebook isa khadalaysisu jira nibina inni barreesu نبينا هن نبرسو قرتي وان اتفدن خاينين ما توجد لو جرا قرتي لازم ابو قبوه يو ميجت دبته اناتوس دوغونغرو غدي هلال وان بري فمخنا وان خنا نتيرغني هلال نماتو لالي يو خان نماتو اختبه يو خان نماتو وان خنا اجو خنا ربر بنا جوار بريفما سن خاصو قبل خاصو قبل يوخين إيريد كلو قبل إيريد كلو بكا دكتور هايلي فيدا أباكو بأفان أرمو تتوسان حيوتا كوبي أفان أرمو خيسة تقودة قبل جي بريسو قبل منا كوبي خانا دكتور هايلي فيدا إتي أباكو انتو بكي كنت تقوم قرابوتا انتو ايه ونكون سراو قبل يوجي لقي أبسا أما إني يوجي دكتور هايلي فيتا أبا قبي خدرات يوجي لقادا الدباسي أبا دراتي أبا قبين أمي تدلقا مجرتو خشم حمشاد يوجي برلكون ينجرو مال لما انتو دكتور هايلين قبين نخاية لكن قبين سا انت انتلق مني وري انيو هقو انيو نايمي جاسا قرتي قابسا فنفنتي تاني فنفن يقوتان قبيتن بافناجان قبيش محمد عبد الله بفرناجان قبي قرتي قابسا برلمانا أمات دي دمي سديد درا بيا خمت تان فين النتي
gaafa mangistuu deeme akkan jaanii namni afaan isaa ati dalagamu namni afaan isaa gaaf maal jaan jaasaa jaanii raanfadde isaantu wanni lammiin qubee qabdu qubeen isaanii ati fayyadaman alaabaa isaanii ati fayyadaman gaafsan baarlamaana keessatti qubee laatiin kana filatanii alaabaan oromoon ta'amma jirtu tabbaaxii duraan somaalitti fudhatanii lamaantu qubee fi alaabaa amma jirtan abbaaqiitu godhe dhugaa yoo barbaadan qubee miti alaabaa wajji godhe alaabaan tuni duraan bal'ina jirti amma isaantu dheerina godhan gartee duraan bal'inaadha akkana amma akkuma fiidiyoo kana jira inni wanni godhan akkana dhaabbachiisan gartee dura amma kun bal'inaadha dhaabbachiisanii alaabaan duraan abbaaxii kaayee mancaa fi billaawaa fi buna jidduu keessa jira adii fi gurraachaa fi diiman maddii gartee akkuma kana viidiyoo amma kana wal maddii jiru akkana kaayee abbaaxiyyatti sanboota isaan dhufanii wal gubba kaayan gartee dheerinatti bal'inatti hin keenye mancaa fi billaawaa fi kana irraa fuudhanii odaa kaayan qubee miti qubee qofaa wanni kaaya abbaaxii alaabaa fi qubeen tana inni kaaya qubeen wanni inni kaaya qubee fi alaabaa amma jirtan isaatu kaaya أنا كان جاي شيخ. قاري أستاذ خالد أما دوغنغوري كان دراس واني كن نمشي بيكان قلما جانسان قبله أبان كوبي أمية أبان كوبي أفان أورمو دكتور هايلي فيداتي كاني تكمله osoo waan kana dhibbatti beeku maqaa Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee illee ta'u waan si ajaa'ibu silaa maquma Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee keessa jiran jedhee gaariidha maquma Dr. Sheikh Muhammad bakka tana wayii jira gana adan baafne isaan yoo wal baafne guyyaan inni maqaama gonati qurtiin jennu namaatu mukun namaatu khaay namaatu barreesse خايني وجد له جرا جولين وجد له جرا تاني بريس جولين بريس تو جرا جوهر بريس تانا اكم يا دخيتي جوهروان خن بريس يو اني عناتو غرتي نيجر راجع جوهر كوير من ميديا خيسه جرا يوم بريسه ساعات يدما فور ميديا خيسه تا يوم بريسه نايمه يو جوار أكما بيا تيار جمته فودي متنسيني قرو وان تكايني شرو تيار جمته فيسبوك إساغنا قرنا ما مليون تكو في كما ربسة دي تهردفو مليون تكو في كما ربسة دي جتو والله فهمتو وان تيار جماعنا هوندا سر التلالة نمني كوبي بيست كوري فيسبوك إساجلتي في نمني بريسي أكما تقول لعلم مالي في وان كان فورا فيسبوك خيتي روتي نما مليون أبي كما ربسدي سجل جرور رتي مثل سودير وان كان سرتي لالتي كل ليفتي مركني فتي وان كان خيسن بين اللي حيوت أفاني حيوت وان كان خيس بيو إتي أجر سيسه وان كان إرام مركني فتو دركمتها إني أكسرت لالي بروني ترجم تزن دكتور هايلي فيدا أبا كوبي أفان أرمو جت بكر سان دوغم غورا قدر بكر سان سلالا عليه
sirreessitu irra jiraata ture. Bakka isaan Dr. amma Hayilee namni wal Fiidaa jiru qabsa amma hayyoonni afaanii Minnesota keessanii ni jiranii Ameerikaa keessanii akkuma Dr. Muhammad Hassani akkuma Dr. Absamadi akka Dr. Tafarii jaanii amma waldaya barreessitoota Oromiyaan amma Ameerikaa jira Tafarii jaanii isaan ni beekanii seenan abbaa kiyya Dr. Tafariin amma sadii dura Addisaba hojii turre waldaya barreessitoota Oromiyaan kana garsiisuu qaba odoo waan kana maxxansine garsiisuu qaba ana kanaaf laakiin wanni ajaa'ibni godhe gartee koobii fi beestii godhuun koobii gartee waan barreeffame koobii godhamee samba beestii godhuun tuni maqaan isaatti bahuun tun waan ajaa'ibaadha tun ajaa'iba maaliif itti dhiyaatuu barbaada warri wallaggaan isaantu amma aangoo 880 isaantu harka keessa jira itti dhiyaatuun wala maal barbaadan meeku yaadni isaa laakiin waan irraa barbaadnu akka miijatti bahuun waan kana sirreessuu qabaa amma kan lammata wanni hin jiru na dhageessa lammata wanni hin jiru ijoolleen interviyuu nama gaafattu OMN'tti waan kana sirreessuu qaban oguu namichi qubeen Dr. Hayiletu kaaye amma dalagamtu Dr. Hayiletu kaaye waan irraa barbaadamu bakka tana namichi ka gaafatu ragaa maal qabda kana gaafachuu qaba laakiin isaan chaliisanii namatti wal diruun nama walitti kaasuun tuni gaarii mitiin jaa laazim yoo inni jee qubeen Hayiletu baasee maali ragaa qabdaa ragaan tun maaliif akkana jettaa ni beeka namichi amma interviyuu ijoolleen achi dalaydu hundi ni beekan qubee taa shamamshaati ni beekanii laakiin gaafachuu qaban namichi kajee kuni ragaa maal qabda jaanii gartee laakiin OMN'tti hin beeku siyaasaan OMN maal qabdii maal yaaddii nama wal diruu feetii maal beekne laazim namni yoo waa gaafate maali nuti akkana godhee maali ragaa maali gootee eessatti gootee bakka tamitti gootee gaafachuu qaba namichi interviyuu nama godhu akkana miti lakkama gaariidha ustaad gama kanaan wanni jawaar biyyarraatti argame kamattansiisan hayyoota gartee afaanii hayyoota waan kana sirritti keessa beeku afeeree viidiyoodhaan gabbaanii waan kanarratti ummataaf adda baasuun haqni abbaaf galuun seenaa dhugaa akka dhugaatti gabbaanii ibsuun kun isarra jira dogongora uumameef kanaaf inni dhiifama gaafatee waan kana godhuu qabaan jaanii gama kiyyaanii okay kanaasumaan bira humna mee Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee gaafa qubee san parlaamaatti qubee kanaatu tahaa kana filannaa gaafa jeesan akka miidiyaaleen isa waliin haasawan yookiin waan kanarratti wanni dubbataman jira gaafa sanatti. Ni jira gaafa san maali raajootti dabarsanii gaafa san hin jiru waan intarneetii fi kana duraan hin jiru intarneetii fi raajoon nu bira jira amma raajoon gama tokko waraabamee abbaa kiyyatti hanga xiqqoo waraabanii amma isinii baasan inshallah yoo rabbi jee nin baasaa sibira jira raadiyoon san sagalee raajootti dabarsan
أما كاسيت نجرا كم كاسيت بربادة كاسيت نجرا إن تكو ورابه هنگا تكو قبيت فيلن قبيت محمد عبد الله جاني في علابة أورميا علابان إني خاية تا أباخي خاية سانتو لما أنتو فلتمي دران علابان تا أولي في علابة أباخي في علابان تبرا تا أوداتي قوني تنتو فلميت أباخيتو خا ديما في أدي في قراتي تون سرنا قداتي جامع تسرنا قداتي gaariidha. Kana uummanninis hedduun isaanii ni beekan jeetiin yaada. Garuu kana hundarra kana ajaa'ibe warroota lafa jalaan seenaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee kana dhowsuudhaaf halkanii guyyaa hirriiba dhaban nitu jira. Warroota Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee akka waan inni qubee kana keessaa qooda takka hin qabne Quraana qofa tafsiiree akka inni qubee keessaa qooda takka hin qabnetti warra lakkaa'utu jira. Mee asirratti mee viidiyoo kana roofu na jalaa waan ni ta'e mee yeroo takka viidiyoo kanaan isin garsiisaa. Mee yeroo takka viidiyoo kana dhageessanii wanni inni jiru. Abbaan qubee ammayyaa, abbaan qubee afaan Oromoo Dr. Hayilee Fiigaati nama mana keenya duubatti dhalatee jira. Kunoo waan akkanaa kana haasa. Nama yeroo hedduu Jawaar irratti du'u, nama yeroo hedduu Jawaaruma jala deemee ooma Jawaar jiru irratti waa barreessu. Halee Jawaar barruu tana copy paste goonaan gammachuun waan ta'u wallaalee waan takka Jawaar irratti hin barreessine akkasitti bahee jiru. Warroota shira yeroo hedduu seenaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee dhowsuuf awwaaluuf irratti yaalii hedduu taasisanii milkaa'uu dhabnaan qubee kana laagamaatti warra jijjiiru warra akka beekaan gulbaa kufaat warra akkanaa kanaaf hayyoonni afaanii warroonni qubee akkuma isaan lafa jala waan kanarratti hojjetanitti hojjechuu qaban. Afaaniin nuti Oromoodha, nuti takka yeroo nuti seenaan lakkii akkasii nuti akkanaa yeroo nuti jenne nuti Oromoodha, nuti saba tokko waan akkanaa dhiisaan hin jedhan. Garuu isaan gabbaaniiti seenaa nama awwaalanii kan nama biraa godhanii jechuudha. Waan akkanaa kana karaa hundaan nutis dhugaa jirtu itti mul'isuu danda'uu qabnaan jaa. Mee Dr. Ustaad Khalid mee dhumarratti wanni jettu maaltu jira? Wallahi man juun wanni joo seenaan abbaa kiyya nama hedduutu dhoosuu barbaada. Warri alaa miti Soomaalirraa qabi hanga asitti Makka keessatti namni hedduu dura dhaabbata hanga ammatti maqaa Dr. Muhammad yoo jette ni gubatan. Nama hedduu jira warra Makka keessatti Saudii keessatti maqaa Sheekh Muhammad Abdullee yoo jette ni gubatan. Gartee hanga ammatti maqaa isaa dhawuun du'a isaaniiti. Wannin joo namni ol fuudhu rabbiiti
خرب من نما الفودا قرتي درجان إني وان أمتي تقول وان ربي جي أمتي تقول ربي جي ربي سو ربي الفودي نمني لكن دنيان خنا وهين را بربادا آنقوم بربادا خنم بربادا نمهدو جرا سببني سببني آنقوتي وان خرا تولتو جراني وان خخاسو جران أما أباخي الله يرحمه ربي جنة قننيسو آنقوم برباني نو ميقاتو غاف جنيدي جرو قوتو آنقو سيخننا قوتو لكي أنا وان سياسا خنم بيخو درر سومالي را دابا خيس نجرو دابا أورومو دابا جبهة إسلامية مالجان جبهة إسلامية جارة خيس نجرو خوبا كان ديمو جرا مال في كونغا فدي ونجي يون أولي فوجي سيني ورجبا إسلامية نجبتي ورجارة نجبا يون جبا إسلامية تجارة وجي سيني دابا أولي في نجبني لكن أني لمانتو نبير والقطع جي أورمو فيدو نفيدنا أورمو جبوني نجبنا جي دابا تكو خيسا إنسان قرسي إني وان قالت ربي الرابر بعد نمني قالت إساتو وان خنا قودا إذا مالجان وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جان يوا قافت ربي قافت جان نمني قبرا خنا نمني وما شنقودو ربيتو نما قودا ربيتو نما خاصة ربيتو وان فير قودا لكن أما نمجرو خنا سينان ندو سينان يو ربي جي ندو شنتي لك ربي جنة الحمد لله هنگا متي وان إني دلقه وان أباخي دلقه وان فايدة أمتاتي وان بدامتي سينان إن شاء الله مبدو هنگا بداته أن يوندوه جوليتي ندفتي وان خنا هرماتني تان هنگا ربي جي إن شاء الله سينان مبدو جا لكن خبدو وان مصلحة يورا بربادته أنغون بدا بكتنا أنغون رافردا بكتنا وهي رافردا وهي بكتنا ميشان رافردا أكنا وان خجيبة أوفني وني سري متي أنا كان جا سينا إن شاء الله سينا أباخي في دكتور محمد عبد الله نبدو إن شاء الله هنگ فداته سينا نبدو قافة مقان إساء الفودمتي قرتي أتيني لفت إن شاء الله قافسا أما مقان إساء الفودمتي جرتي الحمد لله مالي بدلقي ساتو قاري دد قرآنتو وان سينا في أفاني في أمتي سلامة الفودة خاصة قرآن هيكون وان تبامتي قرتي قرآن هيكون وان تبامتي الحمد لله نمني قرآن فيد ربي اني رامبتو برسيسي نما من كان أتي الحمد لله جنة أتي مال جنة ديس وان جنو خنا ولا مال جنة شوف صار إن شاء الله أستاذ خالد هنگا فدان سينان بقاتك هنگا فدان دوشوف اتيادنيس هنگا فدان لفجلان شرميكا هجتنيس أبدا دوشو من دندهم سلا دوشو من دندهم خندرو دوشو جافة قرتي قبي دكتور شيخ محمد رشاد كان وصدرو لا جامعة فيجاني أكستي هيون أورمو هاجل تومني الرتي فشلي سنيجت مرمني أمي أورمو غوتون
barattoonni Oromoo bara dhiyoo tana qubee Sheekh Mahamad Rashaad illee jijjiiruuf Oromiyaa gaafa san dhageessee Ustaad Khalid. Ana nindage mali. Gaafa san dhageessee jirtaan gaafa qubee laagamaa Oromiyaa keessatti qubeen kun baratamuu qaba jaanii eegalan takka. Nindage miti nindage iyyoonnan takkan dabarse iyyannan dabarse Facebookitti nagarre. Gaafa sanuu isaan wanni gartee beekan gulmaa kuufaan qubee laagamaa kana fidaniif seenaa Dr. Mahamad Rashaad dhoomsuuf qubee Dr. Sheekh Mahamad Rashaad tun akka achumaan haftee maqaan hayyoota isaanii maqaan isaanii akka yaamamuuf kanaaf shirri san dalagame garuu shirri saniis harkatti fashalaa'ee jira. Sana harkatti fashaluunaan ammaasis waan biraatiin isaan ittuma jiranii garuu hin milkaa'an. Kana abadan hin milkaa'anii inshallah seenaan dhugaa hin dhokatu. Inshallah. Akkasii ustaada Khalid jaalatamaa fi kabajamaa yeroo dheeraan waliin fudhattee akkanatti interviyuu nu waliin godhuu keetiif hedduu galatoomne. Yeroo biraatiif waan jiraarratti akkanatti gabbaanee dubbannu ta'a hedduu galatoomii ulfaadhu sun. Galatoom. Hayyee nagaan ture Ustaad Khalid. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mee nama namaaf sadii mee eenyuun invite godhan mee erga mee nama yaada bareedaa qabu nama namaaf sadii affeeree kanatti godhan keessaa bahan. Okay, qabsoo sabaa mee si fardee kan jiraasanii Assalamu alaikum. Waalaikum assalam nin jiran sa. Hayyee baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nagaan akkam. Nagaa waan dubbachaa jiru hordofaa turteemi mee waan kanarratti yaada kee maal jettu? Reefus liivii nama biraa wajjin seenetiin ture. Duraan dursee seenaa sirreeffachaa deemuunis gaariidha. Garuu yeroo ammaa kanatti immoo wanti Oromoo wal mormisiisu hin jiru. Waan abbaa qubee kana ilaalchisee jechuudha. Abbaa qubee kana irratti sana duras reefus dubbadheetiin ture. Noovembar keessa waa'ee qubee kana barreessitiin ture. Yaanni mormiitillee jiraachuu danda'a. Profeesar Dr. Sheekh Mahamad Rashaad Abdulleetii fi seenaa Hayilee Fidaa qubee irratti namoota waan guddaa dalaganii darbanidha. Namoota dalaganii qubee kana nuuf kennanii darbanidha. Har'a namni kana ol caasisnee kana awwaallee miti amma dubbiin tun nu gidduutti mormii ta'uu hin qabdu. Yaanni kiyya yaanni ani qabu si jaleeme. Oromoo gidduutti rakkoo amantaa jira hagarraa rakkoo gandummaan ni jirti. Kana beeknee irra kutuu qabna. Tooppikii tanarra tooppikii tana eenyutu uumee Oromiyaa keessaa gabbaatee dhufte dubbiin tun. Dubbii tana Oromoon illee godhachaa hin jiru. Maqaa Hayilee Fidaatii fi maqaa Sheekh Mahamad Rashiid Abdulleetiin manni barumsaa ijaaramuu miti gamoo guguddaatti ijaaramaa booda keessa warra kana warra seenaa guddaa dalaganii darbanidha. Ija garaagaraatiin ilaaluu hin dandeenyu. Waa'ee Hayilee Fidaa dubbanne jechuun seenaa
دكتور بروفيسور شيخ محمد رشيد عبد الله أول لجتشومت تارت ولي هاقلو ورني وني أورومو دامتي كدلغة جرو أين ندلغة جرا سيناتا ومني نغبروم ساجرو سيناتا ينوبريتو هندن دهاني نو إمو توبيكين تمي مالي ولرت نبوستي هرّا مالف گندم مادن ورّي جلقا بكاس گودے ورّي إسان جنّي والقونّي ما فاسوفنا غافين تيتو كفان كسيك أبو تانا intermediate yeroo baay'ee nama yaadan bilchina qabu taane dugongora keenya sirreeffachaa maaliif hin deemne nummaanu maaliif tooppikii yeroo nutti dhuftu hunda fudhanneeti olii gadi hin deemne mee yaanni kee asirratti jechuudha gorsi uummataaf qabdu rakkoo qubee tanarratti seenaan awwaalamte seenaa eenyu fide eenyu tawwaala seenaa eenyu seenaan bar karra kabeeynu mitinu seenaa waggaa 40 duraa nu jalaan awwaalamtu seenaa duriitu qonnee baasna maqaa Hayilee Fidaatiin manni barumsaa tokko ijaarame jechuuni maqaa Profeesar Dr. Sheikh Muhammad Rashid Abdullee awwaalamte jechuudha meesiif akkamitti ilaalta wanta kana wanni kun akkaan nuti ilaalu waan kana Oromiyaa keessatti maka Dr. Hayilee Fidaatiin mana barumsaa tokko ijaarame kuni waan rakkoo qabu miti garuu kan rakkoo qabu barruu mata dureen abbaa qubee afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa kan jettu sanii dogongora guddaa maaliif Dr. Hayilee Fidaa abbaa qubeetiin hayyoota qubee san keessatti qooda qabu malee inni abbaa qubeetiin dogongorri jiru kana amma barruu jawaaritti ergamte sar jawaar iidit godhe Dr. Hayilee Fidaarraa hayyoota qubee afaan Oromoo keessatti qooda qaban jedhee mata duree san haala kana jijjiiruu qaba malee abbaa qubee afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa kanaamti abbaan qubee hayyoonni hedduun kabarreessan ragaaleen hedduutu jira abbaa qubee akka Dr. Sheikh Muhammad Rashid Abdullee itti abbaatu qubee amma nuti ittiin barachaa jirru tana Dr. Sheikh Muhammad Rashid Abdullee barreessee jechuudha. Dr. Sheikh Muhammad Rashid Abdullee bara 1969 keessa Hayilee Fidaa 1974 ka Hayilee Fidaa Xaaliyaan irraa kabaju qubee Xaaliyaan irraa baju qubeen Hayilee Fidaa gubbarratti akka qubee Faransaayitti gubbarratti mallattoo adda addaa qabdi. Dr. Muhammad Rashid Abdullee qubeen isaa qubee aadii laatiina ingiliffaa kana hagaruu itti fudhatanii amma nuti ittiin barreessaa jirruu fi Oromiyaa guutuu keessatti dhaloonni ammaa ittiin barachaa jiru qubee Dr. Muhammad Rashid Abdullee kanaafuu qubee afaan Oromoo irratti Dr. Muhammad Rashid Abdullee itti abbaadha dhugaan jirtu kana wanni nama hedduu dallansiise nama hedduu aarsee namni hedduun waan kanarratti dubbatan mata duree Dr. Hayilee Fidaa abbaa qubeetu aarse malee sirritti naaf hubadhu mata duree Dr. Hayilee Fidaa abbaa qubee jiru sirritti aarse malee Hayilee Fidaaf manni barnootaa banamuun hin aarsine mana barnootaa yuunivarsiitiin kumni dhibba meeqa banamu sarrakkootti hin qabne kun rakkoon qabu adii namni isaanii bannaafiin Oromoon bannaafiin sarrakkoo takka hin qabne kumaatamaan manni barumsaa hospitaalli kampanii shirkaalee gurguddaan yoo Dr. Hayilee Fidaatiin banamte rakkoo takka hin qabne garuu maqaa abbaa qubee jiru kana fudhachuu kana abadan kun hin danda'amu seenaa namaa awwaalu jechuudha kun seenaa Dr. Sheikh Muhammad Rashid Abdullee awwaalu jechuudha kun seenaa Dr. Muhammad Rashid Abdullee biyyee irra dibuudhaa jechuudha. Kana jechuun Dr. Hayilee Fidaa hin hojjennee miti. Dr. Hayilee Fidaa qubee kana keessatti qooda hin qabu miti. Dr. Hayilee Fidaa qubee afaan Oromoo irratti qooda asni qaba namni riiserchi godhee isa. Garuu bakka Dr. Hayilee Fidaa abbaa qubee juusan bakki saleeksi dogongora guddaa. Dr. Hayilee Fidaa qubee kanatti abbaa mitini ani kaniin jiru kana yaada keetiifis hedduu galatoomi ulfaadhu nama biraatiif carraa kennamee
Mamme ni beektaa pirezidaantii mamme. Mee pirezidaantii mamme yoo jiraate lakkoofsa tokko barreessa. Mee pirezidaantii mamme yeroo tokko mee invite Baharuddiin musammaan hin qabu keewwanni. خلاص mee nama biraatu kan hin qabu. Namoonni gariin maqaa Dr. Hayilee Fiidaatiin manni barumsaa ijaaramuun waan itti fakkaatu. Waan kanaaf namni hedduun aaree hedduun daldalatti fakkaatu. Garuu sanii miti. Okay, mee ergeemma. Okay, si forgetting jira. Namoonni hedduun wanni itti fakkaachaa jiru Dr. Hayilee Fiidaatiin manni barumsaa ijaaramu wanni kun waan nama dallansiisetti fakkaatu. Kanaan dhugaan jirtu Dr. Hayilee Fiidaatiin wanni barbaadame ijaaramuu danda'a. Mana barumsaa yuunivarsiitii garagaraa waan barbaadan ijaaramuun san rakkoo hin qabu. Akka rakkootti ilaallu san. Garuu Dr. Hayilee Fiidaa qubee afaan Oromoo irratti abbaa miti. Mata duree Dr. Hayilee Fiidaa abbaa qubee afaan Oromoo jiru kana kan ittiin dhiibnu miti. Kana kun wanni nuti falmaa jiru. Okay, si forgetting jira. Accept it. Wanni jechaa jirru kan Dr. Hayilee Fiidaatiif wanni barbaadan ijaaramuus rakkoon qabu san haa ijaaramu. Garuu maqaa mata duree abbaa qubee afaan Oromoo duusan sirriitti dogongoru. Maaliif Dr. Hayilee Fiidaa qubee itti abbaa miti. Okay, Zahra.
زارا في ترجيجنا كنترول بري ضروري عندنا أكشي نظام جرتونا دون غوريسان سريكا موكم سفر جبر ضروري عندنا واني بدو قبضنا زهرة روتيت بدو قبض روتيت يوم قبضي ماله سكندر أجي زهرة मैं भी हिगे भी जा रहा इंजर होगा वन नहीं कब वीडियो का बोल नो आंसर जा वन नहीं कर मोबाइल का रोटेट पर जा रहा बे हिगे भी मोबाइल का रोटेट पर मोबाइल के जल पे खाओ कब मोबाइल के जल पे क्यों कैसे मिले सिलेंडर أما فيديو كم هو मैं एरर दे दिया मैं अम्मा कर रही थी यार अम्मा वन कब हो जहरा वीडियो कब हो कम वीडियो कब हो ये भी अम्मा से मोबाइल है रोते को कब कुल सी बार बनते रोते को कब नो आंसर ओके तो जो चीज़ दे जरा मैं नंबर देखो ये
viidiyoonis hedduu dheeratee jira. Asumarratti gabaabsuu barbaada. Wanni guddaa nuti jechaa jirru akka nuuf hubattan. Maqaa Haayilee Fiidaatiif manni barumsaa maal ijaaramaa miti. Wanni jechaa jirru bakka mata duree abbaa qubee afaan Oromoo Haayilee Fiidaatiif jedhusan santu dogongora. Bakka isaan Jawaarii sirreessuu qaba. Hiiritti godhee hayyoota qubee keessatti qooda qaban barreessuu qaba. Hanumaan jaa hundi keessanuu nagaan jiraadha. Salaamu alaikum.